Namni kamiyyuu bilbila qofaan viidiyoo piroofeeshinaal taate hojjechuu ni danda'a. Viidiyoon inni hojjetu san yoo barbaade tiiktookiif, yoo barbaade immoo feesbuukaaf, yoo barbaade yuutuubiif hojjechuu ni danda'a. Kanaas hojjechuu kan danda'u appilikeeshina kana qofa fayyadameeti. Appilikeeshinni kun maali? CapCut jedhama. Hedduun keenya egaa appilikeeshina kana bilbila keenya irraa ni qabnaa yookaan buufattan jiitiin abdadha. Warri immoo bilbila keessan irraa CapCut hin qabne CapCut jettanii Play Store seentanii jechuudha. CapCut jettanii barreessanii buufachuu dandeessan. Akkamitti buufattan kan jedhu bal'inaan kan isin garsiisu ta'a. Nordofaan afeerraa teenyatan yeroo maraati. Play Store seentan jechuudha. Play Store seennee gama gadii kana sarchii kana gaafa tuqxan gama gubbaa kanarratti isiniif fidaa jechuudha. Search apps and game kan yoo kana tuqxan jechuudha. Eegas booda maal gootan CAP gootanii akkasumatti immoo CUT gootan jechuudha. CapCut hono jalqaba irratti keessanii dhufu kana irra dhooftan jechuudha. Okay, jalqaba irratti waan hin qabuuf update godhinaan jaa jechuudha. Asirratti isinii maal fida? Install kan yoo isinii fida. Hono asirratti bakka tanarratti yoo isinii mul'atu ta'e jechuudha. Installed kan yoo kana jira jechuudha. Garuu immoo update godhinaan jaa jechuudha. Saniifuu updating godha jechuudha. Maaliif fiisharii garaagaraa wanta gartee kana dura hin qabaanne itti dabaluu danda'a waan ta'eef updating godha. Gaafa update ta'ee dhume jechuudha. Open jaa jechuudha. Open jee isinii fida. Appilikeeshinii kana ajaa'iba waan isinitti ta'urraa nama meeqaatu buufatee jechuudha. Nama biliyeena takka oltu buufatee jechuudha. Appilikeeshinii baay'ee murteessaadha jechuudha. Baay'ee beekamaadha. Saniifuu akkasumas seekuritiin isaatiillee waan isin yaachisu miti jechuudha. Saniifuu haa seennu. San booda as dhufneerra. Amma ganaa kana maal gootan? Eega kana dhuftan booda maal gootan? New video kan yoo kana tuqxan jechuudha. New video kan yoo kana gootan. Maaliif kana gootan? Video import godhuudhaaf, video galchuudhaaf kana tuqxan. New video kan yoo kana tuqna. San booda as keessaa video filadhaa jechuudha. Fakkeenyaaf ammoo video tanaa filadhume. Tanaa filadhu. Okay, no video tana filadheera jechuudha. Amma video tana osoon hin tuqin jechuudha. Jalqaba maaliin godha jechuudha. Eega video tuni import naa taatee bifa kanaan isin dhufte booda maal gootan? Eega kanatti isin dhufe maal gootan jechuudha. Gameelaa kanaan as harkiftanii kanatti as harkiftanii jechuudha. Maal gootanii? Aspect ratio kan yoo kana tuqxan jechuudha. Aspect ratio kan yoo kana tuqxan. Kunoo viidiyoon tun yoo TikTok ta'e ratio 9:160 dha jechuudha. 9:16 yoo maaliif ta'e yoo TikTok ta'e. Akkasuma short video wanniidhaatiif illee YouTube'if akkasuma reel for Facebook'aaf illee kana fayyadamna jechuudha. Kan 16 kana tuqnaa jechuudha yoo TikTok hojjechuu barbaanne jechuudha viidiyoo sana. Garuu ammoo viidiyoo tangitan amma YouTube hojjechuu barbaanne YouTube hojjechuu barbaanne 16:9 ilaala reeshoon isaa. Reeshoon isaa 16:9. Kanaafuu as tuqnaa jechuudha. Agartanii fakkeenyaaf amma YouTube hojjennaa jennu amma asirra isin mul'ate yaada jechuudha. Iddoo gurraatti agartanii iddoo gurraattiin tun isin mul'ate yaada jechuudha. Kunoo iddoo gurraatti tan agartan laal. Kana. Iddoo gurraatti tana agartanii kunoo akkatti bifa kun maal jechuudha? 16:9 jechuudha reeshoon shidha. Reeshoon siidhaa 16:9 haa maaliif jechuudha kan YouTube jechuudha. Kanaafuu viidiyoon tun garuu haa hojjetamte wanni dheerattee hojjetamte jechuudha. Maaliif hojjetamte? Haa 9:160 dhaaf hojjetamte reeshoo TikTokii yookaan immoo short video YouTube yookaan immoo reeliif hojjetamte. Saniifuu viidiyoo tana maal goone jechuudha. Yoo kan YouTube kanaaf goone maal goone jaa bifa kanaan akka as harkiftan laala agartanii as harkifnaa agartanii gama gurraachoota kaniin jalqaba sararaan isin garsiisan cufnee jiraan jechuudha. Garuu fuulli cufame viidiyoo tan akkamitti fuula kana gad deebisnaa fuula isuma tana gad harkiftan kunoo gad harkisnaa agartanii yoo feene achi harkisnaa gaachuu yoo feene ol harkistanii kunoo bifa kanaan. Okay, akkana godhannee jechuudha. Amma garuu viidiyoon tun baay'ee as dhalooti jechuudha. Kanaafuu jalqaba irra viidiyoon tun ta TikTokiif yookaan immoo reel Facebookaatiif akkasuma short viidiyoo YouTube'if hojjetamte jechuudha viidiyoon tun. Saniifuu asirratti ispeesiin ni hafaa jechuudha. Kanaafuu viidiyoon haa bal'atulleedha. Mee isin agarsiisu. Amma asirraa itti bannaa. Initiating sequence. Calibrating on Grab Wrap core systems. Analysis complete. Displaying optimal configuration. Agartanii? Amma viidiyoon tun baay'ee saffisni isii baay'ee guddaadha jechuudha. Sagalee isii dabalume.
Initiating sequence. Calibrate on grab wrap core systems. Analysis complete. Displaying optimal configuration. Agartanii baay'ee viidiyoo tun saffisa qabdi jechuudha. Saniifuu saffisa viidiyoo tanaa hir'isuudhaan maal gootan bakka viidiyoo tana gadhuutan. Xuqnee miree egaa viidiyoo tana xuqnee booda maal goona gama gadii kana jechuudha gartanii gama gadii kana viidiyoo tanarra gaafa wanni adiin kun isin dhufe viidiyoo tana xuqxanii jirtanii jechuudha. Kanaafuu gaafa adiin kun isin dhufe yoo irraa deema jechuudha gartanii gama ilaa kanaa waan deemu laala xuqnaa waan dhufu laala agartanii baay'ee saffisa qabdi. Saniifuu maal gootan jechuudha as gara gadii kana sirkiftanii speed booda itti agartanii speed booda itti tuutan jechuudha. Egaa as tokko ne booda maal gootan jechuudha normal kajoo kana tuutan jechuudha. Normal kajoo kanaa fi akkasuma curve kajoo kana garaagarummaa isaa maali kajoo isiniif hin ibsa. Normal kajoo kun yoo tuune fakkeenyaaf yoo tuune normal jiru kana isinii baay'isa jechuudha. Fakkeenyaaf amma sakandii takka takkaan deemtee kun sakandii lama lamaan akka 2x 5x 10x 100x jedhan maatu. Gaachu homaa jechuun viidiyoon jalqabaa sakandii 6 waan taateef jechuudha. Homaa waan laala hanganuma jechuudha. Maaliif dhibba takka x speed siidhaan guuttatte jechuudha. Kanaafuu karaa 10 gaafa gaddeefnu hangana taate gaafa 5 5x agartanii okay gaafa lamaa too agartanii akka taate. Okay, haa takka deebisnu mee takka taa deebisnu Initiating sequence. Calibrate on grab wrap core systems. Analysis complete. Displaying optimal configuration. Ammallee saffisaa miti normaaliin isin dura turte kana jechuudha. Okay. Daqiiqaa sakandii bakka tana laala sakandii 6 qofa viidiyoon tun gaafa gara kanaa siisnu laala gara gadii kana agarsiise viidiyoon tun sakandii meeqa taate laala sakandii 6 irraa sakandii meeqa dabalamee jechuudha. Sakandii 2.6 dabalamee jechuudha. Asirratti kunoo sakandii 6 turteemi sakandii 2.6 dabalamee sakandii 8.6 taate jechuudha. Okay. Ammallee if duba deemsinu amma sakandii 10 taate jechuudha 10 takka. Okay, may video on is music of the initiating sequence, calibrating grab wrap core systems, analysis complete, displaying optimal configuration. Tani Jamale Malivi, one in your again. Okay, ha 0.7x radar. Initiating sequence, calibrating grab wrap core systems. Analysis complete. Displaying optimal configuration. Ammallee dhageenyu jechuudha. Okay, saddeetaa goonume duwwaa tuqaa 8 jechuudha. Initiating sequence. Calibrating grab wrap core systems. Analysis complete. Displaying optimal configuration. Amma kun xiqqoo wayyaadha jechuudha. Mee duwwaa tuqaa 9 Initiating sequence. Calibrating grab wrap core systems. Analysis complete. Displaying optimal configuration. Okay. Artanii amma duwwaa tuqaa 9tti moor xiqqoo wayyaadha jechuudha. Okay. Amma kana speedii isin gadi seera jechuudha. Kana taanee barreeffama akkamitti itti dabaluu dandeenya? Barreeffama akkamitti dabaluu dandeenya jechuudha. Garuu barreeffama gaafa itti dabalu maal gootan jechuudha? Amma dangootan jechuudha. Okay, jalqaba garuu immoo waa'ee karviitii isin gadi sajjeen ture mire normaalii tana jalqabatti isinii deebisnu. Mee jalqabatti deebisnu viidiyoo tana. Okay, jalqabatti deebifnee karvii isin gadi sajjeen. Karvii jechuun gaafa gartee viidiyoon tun intro fi outro jettee jirti. Gaafa viidiyoo tana seentu akka saffistu. Gaafa dhumaa gaafa deemtu immoo akka suuta deemtuuf. Yookaan immoo outro jettee jirti. Gama duraa kanatti normaaluma haasaa dhuftee gama boodaa kanatti ammoo bun taatee kuttee jechuun baay'ee saffistee jechuudha. Mee ilaallu. Kun daataa fayyadamaa daataa ni bannaa jechuudha. Okay, amma nu dhufee jira jechuudha. Kanaafuu ammoo kana goone maal goote jechuudha viidiyoon akka isin taatu laalaa viidiyoon. Analysis complete. Displaying optimal configuration. Jalqaba irratti baay'ee maal taate jechuudha. Speedii baay'ee guddate jechuudha. Okay. Haa gamana kana tuqnume hiiroo kajoo kana. Kun amma miidil irratti
sirreessee garuu immoo dhumaa fi jalqaba irratti maal godha jechuudha saffisiisee jechuudha. Kunoo bulee kunis viidiyoo dhuma irratti fi jalqaba irratti baay'ee saffisiisee jechuudha. Kanaafuu yoo kan amma fakkeenyaaf filaash aawut kennu kana fudhanne kun gaafa gartee seennu kana saffisiisa gaafa kan noormaaluma godhaa jechuudha. Analysis complete, displaying optimal configuration. Gaafa viidiyoon jalqaba irraa eegaltu maal ta'a jechuudha. Analysis complete, displaying optimal configuration. Gaafa immoo gara dhumaa deemtu noormaaluma ta'a deemte jechuudha. Filaash aawut gaafa jennu kunoo filaash aawutuun immoo jalqaba irratti viidiyoo suutuma haasessaa dhufee jechuun noormaaluma isiidhaa haasessaa dhufee gaafa xumura irra gahu immoo jechuudha saffisiisa jechuudha. Initiating sequence, calibrate. Agartanii kana jechuudha waa'een karviidhaa kana fakkaate jechuudha. Saniifuu irraa dhaamsuudhaaf nan fayyadnu kana tuqna jechuudha. Booda raayitii tana tuqna raayit goona jechuudha. Okay. Kanaafuu noormaalii teenye tareef deebannee jechuudha. Duwwaa tuqaa meeqa ture jechuudha duwwaa tuqaa sagalii duwwaa tuqaa sagalii irra deebannee raayitii tana tuqna jechuudha. Sanboota ganaa maal gootan jechuudha. As keessaa baawwanaa mire as tuqnee irraa deebinan mallee jechuudha. Xumurree jirra jechuudha. Ham xumurree jirra viidiyoo akka itti ispiidii isiidhaa xumurree jirra jechuudha. Okay, barreeffama akkamitti galchina kajoo jalqaba maal tuqtan jechuudha. Kunoo teekst kajoo kana tuqtan jechuudha. Teekst kajoo kana tuqtanii sanboota immoo add teekst kajoo kana tuqtan jechuudha. Add teekst kajoo kana tuqtanii kunoo asirratti barreessan jechuudha barreessitan. Kun asitti bakki isin sarchi godhaa jirtu kun teempileetii isinii fida. Teempileetii viidiyoo barreeffamni nuti barreessinu san barreeffama akkam akka ta'u. By default barreeffamni nuti barreessinu sana anu ta'u immoo yoo bifa kanaan akkana sochii kanaa qabaate baay'ee moor filatamaadha jechuudha. Fakkeenyaaf ammaan tana hamaa goonu mee as keessaa kanaa goonu. Okay, kanaa goonu diskaawunt kayyoo kanaa goonu saniifuu ni barreessina fakkeenyaaf amma galatoomaa inni barreessinu galatoomaa. Okay, galatoomaa hordoftoota keenya isiniin jedhee barreesseera. Amma barreeffama kana yoo galaaltanii jiraatan galatoomaa kayyoo dhokatee jira jechuudha. Saniifuu xiqqeessuudhaan maal gootan as deebisuudhaaf jechuudha. Barreeffama kana qabdanii kan akkana waliin gootanii isiniif xiqqaata jechuudha. Ammallee fuula viidiyoo irra dhufee jira jechuudha. Fuula viidiyoo irra dhufeeraami. Saniifuu viidiyoo haram akka isinii ta'u barbaadan. Gama ilaa akka ta'u barbaadan immoo gama gubbaa kan akka isinii ta'u barbaadan kayyoo filannoon ta'e jechuudha. Okay, gama gadii kanaa ta'ume. Asitti illee moor comfortable kan garuu immoo viidiyoo tana barreeffama kana bakka lama cabsinuume galatoomaa kajoo kana jala hordoftootaa fi hordoftoota keenya kajoo kana jalaa goonume bakka tana as tuuxanii bakka tana tuuxanii sanboota ganaa maal gootan jechuudha. Kiiboordii bilbila keessan irra deemtanii kunoo sararra kana tuuxan jechuudha. Gaafa san gara jalatti ispees qannaa jechuudha ispees jennaani. Kanaafuu asiin gama jalatti deebii gartanii ammallee asin moruu dandeessan jechuudha. Bakka tana tuuxanii adda moruu dandeessan jechuudha. Which means space gaafa gootan gama jalatti akka sarara gaditti isinii deebi'u jechuudha. Akkasanii galatoomaa hordoftoota keenya amma bareedeeraa jechuudha. As keenya jechuudha. Maaliif asumaan jira waan ta'eef. Okay, saniifuu teempileetii keenyaa filannume. Teempileetii diskaawunt keennu kana fudhannee inni. Okay. Kana fudhannaa. Initiating sequence, calibrating RAW course. Amma kana jechuudha. Ammas barreeffama kana akka dheeratuuf yookaan hanga dhuma viidiyoo kanatti akka turu barbaadan barreeffama kana akkanatti as harkiftan jechuudha. Nama viidiyoo teenya hunda caalee gama viidiyoon teenya godhumte booda hunda akka barreeffamni kun jiraatu ofeenya kun akkana goona jechuudha. Initiating sequence, calibrating RAW core systems, analysis complete, displaying optimal configuration. No, berarti barreeffamni keenya malee inni jira jechuudha. Okay, barreeffamni kun gama dhumatti akka dhufu hedhoo barbaanne hoo gama asiisina jechuun akka qabnee numa asiisina jechuudha. Agartanii? Okay, viidiyoo atti bannume. Initiating sequence, calibrating RAW core systems, analysis complete, displaying optimal configuration. Okay, kana fakkaataa jechuudha. Amma kanatti aansee immoo waa'ee akkamitti sagalee yookaan immoo kilaasikaala wayii dabaluu dandeenya viidiyoo teenya kanatti. Akkamitti kilaasikaala wayii dabaluu dandeenya. Bakka tana maal tuqxan jechuudha. Kana booda
irraa deebinee jechuudha. Kan xumurree irraa mire asiin irraa deebinee jechuudha bakka sanatti butanii. Eegas booda maal gootan jechuudha. Oodiyoo hedduu kana tutan kun oodiyoo kajoo kana tutanii. San booda saawundis kajoo kana. Saawundis kajoo kana tutan. Amma as keessaa isinii fide jechuun waan barbaadan fakkeenyaaf ammaan tana maal barbaadna jennume. Okay, maal jennaani happy birthday saawundi happy birthday qabdu nuuf fide jenneeni. Kunoo dhufee jira mee halaallu maal jetti. Bareeda natti toleera fakkeenyaaf. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Khabar baatan filachuu dandeessu jechuudha barreeffama walii kana barreessanii khabar baatan kaafuu filaa afanii fakkeenyaaf yoo barreessuu barbaadan afanii barreeffamu. Amma waan amma happy birthday kana amma haali gaafa Okay, honorada. Initiating sequence. Calibrating RAB core systems. Sagalee isaa tun malee barree haasoo nuti gartee viidiyoo sana keessatti taasaa jiru jeeqaan jirtu jechuudha. Haasoo kana yoo kajeeltu taate maaltu ibsan jechuudha. Kunoo wanni adiin tun asirreertimi asiin asarkiftaniituma asarkiftanii maal gootan jechuudha. Iddoo volume jette dheetan jechuudha. Volume jette dheetan volume kunoo as dhufna. Kana booda yoo itti idoo barbaadan itti hidhaatan. Initiating sequence. Calibrating RAB core system. Initiating sequence. Calibrating RAB core systems. Initiating sequence. Amma khafanii haa goonumi khafaniidha tanaa dhaamsinu kana gaafa dhaamsinu maal gootan jechuudha akkanaame adiin tun gaafa kanatti xirxuutanii viidiyoo sana qaqqabdaniitini wanni adiin tun irra baatee jechuudha sararri kun irra baa gaafa san iddoo dileetii sana tuina jechuudha dileet ta'eera jechuudha okay saniifuu saawundi isa kajoo kana tuutan jechuudha okay fanii yenna fanii saawundi fanii sound sarchi gootan jechuudha fanii sound jettanii isiniif fidaa jechuudha fakkeenyaaf jalqaba rafidee kana gaafa tuunu mee kana jechuudha mee katti aanoo no kana jechuudha itti dabaluudhaan maal gootan aaduma teettan kun agartanii ida'uu teettan waan barbaadanii jira jechuudha asirraa salphii gootanii argachuu dandeessan jechuudha waan barbaadan